Ergaan ijoo paartii badhaadhinaa filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa Itoophiyaa gara biyya fakkeenyummaatti yoo ta'u mallattoo paartichaa immoo nadoo qamadii ta'uusaa saganticharratti ibsameera. Itti gaafatamaan gurmuu dargaggoota paartii badhaadhinaa Damee Adaamaa dargaggoo Olifan Girmaa nadoon qamadii mallattoo birmadummaa nyaata keenya mirkaneeffachuuti tokkummaa fi gamtooma cimsinee ilaalame daamuutiin biyya fakkeenya taatee ijaaruuf hojjannaa jedhan. Dhaadannoon yookaan mata dureen manifestoo paartii badhaadhinaa filannoo marsaa torbaffaa Itoophiyaa gara biyya fakkeenyummaatti kan jedhu yoo ta'u mallattoon paartii badhaadhinaa filannoo marsaa torbaffaa BC yookaan nadoo qamadiiti. BC yookaan nadoo qamadii mallattoo birmadummaa nyaata keenya mirkaneeffachuuti. Mallattoo oomisha badhaadhinaati. Mallattoo tokkummaa fi gamtoomina cimsuun ilaalama idaamuutiin biyya fakkeenya taate ijaaruuti. Kanaaf mallattoon keenya nadoo qamadiiti. Filannoon keenya paartii badhaadhinaa haa filannu jedha. Paartiin badhaadhinaa paartii dargaggootaa waan ta'eef hirmaannaa fi fayyadamummaa dargaggootaaf paartii hojjechaa jiru waan ta'eef dargaggoonni hundi paartii badhaadhinaa filadhaa jedhan. Paartiin badhaadhinaa paartii jecha qofa osoo hin taane gochaanis hirmaannaa fi fayyadamummaa dargaggootaa haqa qabeessa akka ta'uuf imaamataaf tarsiimoo baafatee deebisuuf hojjechaa jirudha. Fakkeenyaaf sirnoota darban keessatti dargaggeessi caffee paarlaamaa keessatti kan turre yeroo ammaa kana paarlaamaa keessatti dargaggeessi sagalee horatee parsantii 30 sagalee qaba jechuudha. Kanaaf paartiin badhaadhinaa paartii dargaggeessaati jedha. Dargaggeessi sirnoota darban keessatti hammatamee gama siyaasaan diinagdeen fayyadamaa hin turre. Balballi sirnoota darbanii dargaggeessatti cufaa ture. Sirna kana keessatti sirna badhaadhinaa keessatti dargaggeessi hammatamee bu'aawwan yaadama ida'amuutirraa kan fayyadamaa jiru ta'uusaati. Itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa Damee Adaamaa obbo Soriichaa Asfaaw ida'amuun rakkoo biyyaa bifa qindaa'een hiikuuf ni gargaara. Kanaaf yaada aadaa uummata Oromoo keessa dagaagee ta'uu hundi hubachuu qabaa jedhan. Ida'amuun rakkoo bu'uura biyyaa karaa qindaa'een hiikuuf nu gargaara. Rakkoo keenya olaanaan ida'amuu dhabuudha. Ida'amuu dhabuun rakkoo hedduuf nama saaxila. Duubatti deebi'anii waa ilaaluuf, humna walii ta'uuf, qindaa'anii waan karoorfatan raawwachuuf, biyya ijaaruuf hin danda'amu jechaadha. Kanaaf ida'amuun sammuu ilaalcha hin danda'ama jedhu qaruuf kan nama deeggaru yaada falaasamaa mandhalee biyya keenyatirraa kan bocame yaada aadaa Oromoo keessatti dagaage sirna gadaatirraa dhufe beektotaa fi hayyoota ilmaan Oromootiin biyya keessatti dhalatee Afrikaanotaaf fakkeenya ta'uudhaaf deemu ta'uu isaa hubachuu nu barbaachisa jechaadha. Adamni tarkaanfataa fi ceesisaa mootummaa ida'amuu waggoottan torban darban keessatti biyyattii biyyoota guddatan qixa tarkaanfachiisaa turuusaa himaniiru. Mootummaan ida'amuu qabeenya dilbii biyya isaa walitti qindoomsee firoomsee biitti akka ceetu qofa osoo hin ta'in hiyyummaanis seenaa akka taatu hojjechaa turee jira jecha. Dargaggoonni saganticha irratti hirmaatan gama isaaniitiin paartiin badhaadhinaa paartii dargaggootaan hoogganamuu fi dargaggoota biyyattiif carraa bal'aa kan uume waan ta'eef paarticha filachuuf qophii xumuruu beeksisan. Paartiin badhaadhinaa paartii dargaggootaati. Paartii parsantaa caalmaan dargaggootaan hoogganamaa jira jechuudha. Kantiiboota keenya laaluun danda'ama. Hooggansa sadarkaadhaan jiru laaluun danda'ama. Olaantummaadhaan dargaggootaan paartiin dargaggeessi siyaasa keessatti akka eksersaayis godhu taasisuu danda'ameera. Gama dinagdeetiin yoo ilaaltu maayikiroo garaagaraa fayyadamummaa garaagaraatiin yoo ilaaltu dargaggeessi bal'aan liqii akka argatu taasifameera. Eebbaaf, misoomaaf, turizimiif, investimentiif kan oolu kan ijaare waan ta'eef paartiin kun kan filatamu kan jaalatamu kanaaf filannoon keessan ammallee irra deebiidhaan badhaadhina haa ta'uu ni jedha.